nageessan bineensi dalateera eenyuun amantee mana kontiraataatti du'i biyya galee malee hin bahin mana kontiraataatti madaamii si ajjeeftu madaamii fooqii irraa si ajjeeftu sila jeeftee kaatee isiin birrii kafattee reeffa immoo mana kibii galchaarti madaamii biratti namni du'ee dhabame hin jiru takka madaamii biratti namni du'ee of ajjeefte jettee finyootti keessee yookiin marzii bira keessee of marzii nyaattee duuteetti malee madaamiin fooqii irraa darbattee ofii kuufteettee kaameeraa keessaa viidiyoo balleessiti malee reeffa dhabamsiisteen beektu nama keenyatti reeffa dhabamsiisu eegale mucaan kun jirti jechuudha wanti naa hafe jedhamu obboleettii koo adaraa si kadhanna adaraa oromummaa adaraa namoomaa adaraa dubartummaa adaraa garaa waa dhale adaraa afaan beektuun si kadhanna rabbii jedhi mana ijaazaa keessee mucattiin ofiin boontoo ofiin jedhamtu tokko mucaan mana ijaazaa ga'uu ijoolleen mana sana jiranu natti maniiruu jette deemeen keessaan ofiin boontu jedhee dubbisee naanii mubaarak mucaan ni jirti maal jette naan jedhi naan jette dhiisii viidiyootti nurraa kaaseedhaan kadhadhe kaasi fidee gastii qoru ishii jette addunyaa kanarra jirtanuu kottu yaadan yeroo ilaaltan waan kana uffata isinitti fakkaachuun mala wanni kun tarii yeroo akkasitti ilaaltan carqii yookiin uffata isinitti fakkaachuu mala ana biratti immoo waan guddaadha hiikni isaa amaanaadha garaadha inshallah yoo rabbi jedhe akkuma qe'ee ilmaan koo gadhiisee dhufe amma sabbaa keenya waadaadha haga jiraan yookiin reenfi obboleettii keenya yoo jiraatte jiraasi yoo duute du'aasi haga qabatamaan sin agarsiisutti biyya kana keessaa hin bahu isinii waliin jira waadaan ammas waadaadha isiniin jedha wanni kuni ana biratti amaanaa guddaadha hiikaa guddaa qaba waan daluttanii hiikkadha inshallah shira jabaadhaan isiniin jedha dubbachuu illee hin danda'u maatii qalbiin cabe maatii onneen cabe maatii ilmoon jalaa duusetti jedhamee reenfan argatiin jirti jedhamee jiraasiin argatiin akkatti ittiin haasa'an nama rakkisa waan jedhan nuti nama rakkisa jabaadhaa jechuutti illee afaan nama qaba halkanii guyyaa akka bu'anitti halkanii guyyaa akka imimmaan jala xuruuf bagan biiroo yeroo na waliin dhaqan boo'icha bakka hunda yeroo deeman boo'icha rabbiin ilmoo keessa yoo jiraatte jiraasi yoo duute jiraatte illee reefasi yeroo gabaabaa keessatti akkan isin agarsiisu abdii guddaa rabbi irraa qaba abbaa keenya jabaadhaa boo'inaa jabaadhaa jabaadhaa isin waliin jiru obboleewwan kiyya azilateen sun immoo shira badii gootanii koppiliin gootanii akka obboleettiin keenya argamtu warra hojjetanii tan walatooma ammas ittuma fufnaa yoo rabbi jedhee boru waan tokko nu dhageenya jedheen abdii qaba beelamni keenya guyyaa boriiti mee bor waan irra geenye qabanne isinitti dhufna ulfaadhaa galatooma kana jaalala dubbachuu hin danda'u. Abba abdii yoo dubbachuu barbaade dubbadhu. Siifuu. Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u hundi keessan iyyuu. Mubee hundi keessan jirtu. Duraan dursee galatoomaan isiniin jedha. Armee abbeen baay'iseefaa baay'ee guddaa galatoomaanna. Otoo gadda kana keessa jirtanii haala kana keessa jirtanii kana gochuudhaaf baay'ee galatooma. Kana caalaa jechi baay'ima dubbachuun natti ulfaata galatooma. Suurri gubbaas nagaa fi haraarri waaqaa isiniif haa ta'u. Duraan dursee waaqayyoonni nu uume dhugaa ala keessanii isiniif yaa barbaadu.
itti aansuudhaan immoo Mubaarak guddaa galatoomii nama amantaan nama hin qoonne nama gandaan nama hin qoonne nama ta'uu qofaan nama wajjin gaafa nu boonye boochee gaafa nuti immoo gammanne nu faana gammaddee gaafa nuti kufne bakka kufne nu kaastee gaafa maatiin keenya rakkate maatii keenya bira nuuf dhaabbatte hanga miidiyaa kana fayyadamne keessaa namni ani feemasiidha ani nama jabaadha ani abbaa qabeenyaati jedhu namni shamarran biyya Arabaa jabeessee yookaan shamarran biyya Arabaatiif sagalee ta'ee kan dhibamte yaalchisee kan duute awwaalchisee kan reeffi ishii dhabame barbaachisee galchee namni tokko hin jiru. Isa keessaa ati nama tokkodha. Waaqayyo umurii kee haa dheeressu. Waaqayyo maatii kee kan jiruuf fayyaa haa kennu kan immoo akiraa deemaniif Waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu eebbifamisiin jedha. Maatiin kunis immoo Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Rabbi isin haa jabeessu. Namni uffanni isinirra Mubaarakitti uffistan kun uffata miti warqiidha. Namni dhalli isaa jalaa dhabamee furmaata ofiiyyuu furmaata dhabe namaaf waa yaaduu yookaaniif immoo namni kun kanatu malaaf jettanii dhuftanii waan kana gochuun keessanii isin dhuguma isin Oromummaan jedhamu sun keessa jira. Isinuma keessaa calaqqisaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo dhugaa ilmoo keessanii isiniif haa barbaadu. Nutis akka ijoollee biyya Arabaatitti waan danda'ame tokkoon akka duuti yookaaniif immoo miidhaan ijoollee Arabaa daangaan baay'ee irratti ta'uuf immoo waan dandeenyuun waan qabnuun waan jiru hundumaan irratti hojjannaa isin duukaa jirraa hanga dhumaatitti mucayyoo keessanillee yoo fayyaa Waaqayyo isinii galche ilmoo keessan yoo immoo Waaqayyo immoo akka fedhe godha akka fedha isaa nus immoo ilmoo keessanii akka ilmoo keessaniititti sa'aatii isin barbaachisetti isin bira jirraa asinitti hin dhaga'amina ulfaadhaa eebbifamaa Waaqayyo abbaa dhugaati dhugaan har'as borus mo'aadha Waaqayyo waan tokko isin haa dhageessisuun jedhaa ulfaadhaa galatoomaa. Namoonni dubbatan yoo jiraattan irraan kana namoonni dubbachuu barbaadan yoo jiraattan dubbadhaa. Siifu Abbaa Abdii artist Tufaa. Dhaggeeffachuu jedhee nama ol seenaara alarraa akkuma tasaa gastii Mubaarak banaa ta'anii dhufe aduu dubbatanii nan dubbadha. Waan dubbadhuma jira. Hunduu aduu dubbatan. Ol seenaan jira gara mana baajaa jira reefan bu'a. Dhiifama magaalaa keessa jira xiqqoo dubbachuuf naan mijatu waan jiru kamuu walumaan jirraa hundi keessanuu jajjabaadha saniin jenna abbaa keenya kana nu jajjabeessa saniin jedha namni qaaman bira jirtaniif kan fagoo irraa jirtan hundi keessanuu akkasuma saniin dhaabbadha. Eshi. Yaadannoo bilbila kee keessa naa teechisime. Eshi. Kan duraan hojjetu. Bareedduu shaawaa galchinaa hogguu takka. Eshi. Ergeeraf. Coos lamaan. Xumuraniiru bakka. Mata galateeffadhu yookiin fidii galateeffannee addaan baanaa mata keenyaanii booddee galateeffannee amantii dhagaa nutti dhaamannee baana. Fidi. Dandeessi. Obboleewwan koo bakka isin bu'eetanii naanii irraa kaasee hundumti keessa artisti Tufaa akkasuma warri ajirra sirra jirtan guutuun keessan iyyuu bakka isin bu'eetanii isinii galee amaanaa kanan fuudhee kun diqqoo uffata seetanii uffata kennameef hin jedhina uffataa miti amaanaadha kun nama hiika isaa beekuuf amaanaa jabaa maatiin ilmoon jira jalaa baddee du'aansiis jiraansiis dhabamedha.
Kanaaf amaanaa jalaa dabarsee isinittan kennaa. Amaanaa jalaa dabarseen isinitti kennaa. Galatooma ulfaadhaa. Amma dubbachuu danda'an jiru. Inshaallah booddee deebi'ee laayivii seenaa. Ammaaf yeroo gaarii qabaadhaa. Hunduma keessanii isin jaalladhaa. Jecha nama qofa dubbadeen ba'a Mubaarak. Amma daandiirra waan jiruuf egaa siqee arginaani. Isaan amma yaa ulfaatanii ulfina qabanii nama ulfina namaa beeku nama gatii namaa beeku nama gatii jabaa beekutu ulfina akkasii hamilee akkasii namaa ta'a. Wanti ati gootu hundi gaarummaadha. Hundi keessan keetoroon si argaara maatiin kunis argaara. Waa'ee maatii kanaa beektee keessa keenya baay'ee miidhee yaada qalbii keenya baay'ee miidhee hamileetu nu cabee baay'ee dhugaa waan akkana na gaddisiise tokko illee hin jiru. Guyyaadhaa guyyaatti yoo waan isaan ilaallu namatti ulfaata. Wanti imaanaa isaanii kan galmaan ga'u hunduma keenya dhugaadha haqa keenya haqa obboleettii keenyatti. Isin ulfina argadhaa nama akkasitti halkanii guyyaa sa'aatii 8 ture dheengadda gasirraa Mubaarak sa'a 8 walfaana asaa 3 caala dandeen ta'u kabara wayyaanee hireennatii wayyaanee cinaacha bitaa kun argute walfaana sa'a 3 dandeen ta'u yookaan dhaabachaa yookaan taatan ture dhugaa dubbachuudhaaf inni garuu sa'a 8 ta'ee bariis akkasuma kuni namummaatu hiikaa namummaati namni namummaa qabee dhugaan sabaaf quuqamu nama akkanaati. Waanuma kana irratti immoo faallaa kana namoota gastii banatanii gaggaragalchanii irratti haasaan baay'een arge dhugaa dubbachuudhaaf galteen akkanaa mana isaaniitti galuu danda'a ilmoo isaaniitti galuu danda'a nama obboleettii baddeef sagalee ta'e suuraa gaggaragalchanii illee itti duulan nama kana dhaggeeffadhaa warra jala jirtan maatii harmeef abbaa akkati ta'an jala baay'iseen kabadde obboleettiin teenya rakkoo guddaa irratti kufte duute jiraattee ishii kan hin beekne maa sagalee ta'ee Mubaarak irratti duullamee gadi garagalchanii irratti haasaa turanii ufitti aareen kalee WhatsApp barreessee fi rafe dhiise. Amma immoo maatiin kun jiraattus duutus aga humna keenya waliin dhaabatte sagalee taate obboleessa keenya nu jiraadhuun nama beekutu jedha. Oromummaa dhugaa Oromummaa gochaanis hin bira jira. An Oromoodha jechuunii kan qabu gochaan sagalee saba ofii ta'udha. Rakkina nama ofii oolchuudha. Hiikkan Oromummaa kanaani. Mubaarak yoomiyyuu namarraa waa eegee waan hojjetu. Seenatu nama galateeffata nama namaaf waa hojjetu sabaaf waa hojjetu waan taateef ulfaadhaa isiniin jedha hanga dhumaatti. Nuti miti waaqatu barbaada akka obboleettii keenya. Jabaan waaqa, dabaan nama, daba namaatiin dhugaafan ishii dhokateen badu isin waliin jirra nu jajjabeessi yoomiyyuu nama jabaa duwwa rabbii guddaa jira nama dabaan immoo akkasi duwwa deemu kanatti milkaa'uu hin danda'u. Haqniif sagaleen obboleettii keenya lafatti hin badini isin maatiin kun gatii nama jabaa kanaa beektanii akkasittiin hamilee ta'uufin keessan qofti kabaja nu biraa qabdan ulfina guddaa Oromoo bal'aa biraa qabdan fakkeenyummaa guddaa qabdan. Nama jabaatu nama jabaa ofii akkasitti jabeessaa odoo miira gaddaa keessa jirtan dhugumatti qorqalbii warra Mubaarak suuraa gaggaragalchanii nutti taphachaa turaniitiif baay'ee deebii gahaadha jechuu barbaada. Afaan miidiyaa kun waan baay'ee beeka waan ta'eef gantuu waraabbattee waa baay'ee nama gooti waan taateef baay'een dubbadhu isin ulfaadhaa inni kaawwa mataa isaatiif waan namaaf sagalee ta'uuf qaba. Waan nama rakkateef sagalee ta'uuf qaba. Akkanaanii miti namni namaaf sagalee ka ta'u. Waan rakkina nama baay'ee oolchuuf sagalee namaaf ta'u namarraa kabaja argachuufi miti. Inni guddaan seenaa galateeffata dhugaa galateeffata waan namaa godha san keessa rabbi namaaf godha hundi keenya akka itti jirru bakki jirru ulfaata ta'uu mala garuu achuma keessa isaanii namaaf sagalee ta'uun obboleetti dabar sanuu dubartii achitti badde duutee dhabamtee ishiin beekneef nama sagalee ta'etti namni duulee keessattuu namooma hin qabu hiikkaa hin qabu isin hunduu ulfaadhaa galatoomaa jiraachuu ni barbaada galatoomaa kana guddaatu sii barbaada. Addaan kuteera natti fakkaata. Akkasuma beekne nu yaadu bakka jirtutti nagaa eeguuti akkasitti jabaadhaa fi mucayyoon akka argamtu namni hundinuu piroofaayilii godhadhaatii footoo isii feesbuukaaf miidiyaa qabdan hundarratti bittinneessatii. Hayyeeka seetii bilbilamee isin cinqaa jira. Nus sagantaa adda addaa qabna. Maatiin kun wanni jedhu nurra barbaadanu sagaleedha. Hundi keenya bakka jiru sagalee haa taanuufi warra jala teessanii kooppi liinkii taaptaappii sheerii godhaa bultanii ooltanu galatooma ammas itti fufna yoo rabbi jedhee bor waan tokko ni dhageenya haga boritti nagaan jiraadhaa dhuftanii namoonni 12,400 as taa'aa turtanii